Wanta akka addunyaa kana irratti ta'een beeknetu obboleessa koo kana quunname jechaadha. Yoo fedha keessan ta'e milkaa'insa namaatti warri gammadda viidiyoo kana si'a 5 si'a 6 si'a 10 share nu godha copy link nu godha. Wanti obboleessa keenya kana irratti ta'e guyyaa irraa kana jechaan qidaame irraa obboleessi keenya kun laayivii galee otoo hojii hojjechaa hojii isaa hojii abbaa cirraadha. Akkaawuntii lama qaba. Akkaawuntiin tokko fooloorsii 43 akkaawuntiin tokko immoo fooloorsii 3,000 dha. Otoo isa 43 tiin laayivii galee hojjechaa jiru irratti riipoorti godhanii akkaawuntii isaa baan jala godhan. Isa yuumiti kan nagarrame ana. Akkaawuntiin kun akkaawuntii irratti hojii hojjechaa jiru waan ta'eef baga riipoorti irratti godhanii baga baan jalaate. Akkaawuntii ishiin fooloorsii 3,000 qabdu gini inni irratti hojii hojjechaa jiru isa banateedhuma qaba. Garuu sa'aatii wal fakkaataatti akkaawuntii isaa 43 akkaawuntii isaa 3,000 baan jalaa godhani riipoorti irratti godhaniiti akkaawuntichis lammanuu amma baan jalaa ta'eera jecha. So milkaa'insa namaatti warri gammaddan bakka isaa duraatti deebisaa isiniin hin jedhu. Fooloorsii 100 galchaa isiniin hin jedhu. Fooloorsii 10,000 galchaa isiniin hin jedhu. Namoonni viidiyoon kun simbira ga'e duwwittiin viidiyoo kana share nu godha adaraa keessa yoo fedha keessan ta'emoo obboleessa keenya kana fooloo godha. Namoonni carraa yaallachaa turtan obboleessa keenya fooloo gochuudhaan bakka isaa duraattis deebisa akka caalus godha akka isinitti tole godha isin kadhanna warri fooloo gootan warri viidiyoo kana share nu gootan isin jaallanna kabajamaa ulfaadha.